kaayyoon nuti uumamneef سيستمرن الله سبحانه وتعالى بقرآنه عنده هلال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جنم هونو يسول جوچنا الفطركم لمن انجي انهم بيچا ببچنيت انداملكو انجي لال ay namootallee uumamoon maallee kana nuume ana qofaaf akka sagadanii fi isiniin jedhu. ስለዚህ kanaaf اللهم بيچا ببچنيت ተገዙ rabbi qofaaf bitamaa isiniin jedhu. እሱም ብቻ አምልኩ isa qofaa waaqeffadhaa isiniin jedhu. ትክክለኛና እውነተኛ አምልኮ የሚገባው amantii dhugaa fi amantii waaqeffannaa sirrii fi waaqeffannaa dhugaan kan maluuf አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኃያሉ አምላካችን ብቻ ነው። rabbi tokkicha teessoo isaarra kan jiru isa humna qabu sana qofaaf isiniin jedhu. ነቢያት ሙሉ በሙሉ raajonni guutummaa guututti ከኖህ ጀምሮ እስከ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩበት ዋናው ዓላማ raajii Nohii jalqabanii amma raajii Muhammaditti nageenyi rabbii fi raamanni rabbii irraa jiraatu ሰዎችን ከገሃነም እሳት ለማዳን ነው። namoota abidda gahannam irraa oolchuuf jedhu. ሲያስተምሩ የነበሩት kan isaan barsiisaa turanis አንድ ሃይማኖት እስልምናና እስልምና ብቻ ነበር። amantii tokko qofaa innis islaamummaa fi islaamummaa qofaadha jedhu. እኛ የምንከተለው nutillee kan nuyi hordofnu ያቺ እውነተኛው ሃይማኖት የሆነችው amantii ishee dhugaa taate kana amantii dhugaa እስልምናና እስልምና ብቻ ነው። amantii islaamummaa fi islaamummaa qofaadha jedhu. እስልምና ያስጀመሩት islaamummaa kan jammarsiisan yookiin kan jalqabsiisan ነብዩ ሙሐመድ አይደሉም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። nabiyyi Muhammad miti nageenyi rabbii irra haa jiraatu. ነብዩ ሙሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም rahajiin Muhammad nageenyi fi raamanni rabbii irra haa jiraatu ለዓለማት ሙሉ በሙሉ በእዝነትና በረሕመት የተላኩት ናቸው እንጂ addunyaa guutummaadhaaf kan ergamani malee የእስልምና መስራች አይደሉም። amantii islaamummaa warra jalqabsiisan yookiin warra hundeessan miti. እስልምናን የሰጠልን islaamummaan kan nuu kenname ከኃያሉ አምላካችን ከአላህ ዘንዳ እንጂ rabbi humna qaburraa yookiin immoo Allah irraati malee ከፍጡራት ዘንዳ አይደለም። namoota irraa miti yookiin immoo uumama irraa miti jedhu. ነብዩ አዳምም ዐለይሂ ሰላም raajiin addaamin nageenyi irraa jiraatu የተፈጠረበት ሃይማኖት እስልምናና እስልምና ብቻ ናት። amantiin irratti uumamee islaamummaa fi islaamummaa qofa jedhu. ነቢያት ሙሉ በሙሉ የተላኩበት raajonni hundi isaanii kan isaan irratti ergamanii አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በብቸኝነት እንድንገዛ ለማወጅ ነው። rabbi isa humna qabuuf teessoo isaarra jiru sanaaf akka bitamnu qofaaf jedhu. ነብዩ ኑህም ዐለይሂ ሰላም raajiin Nohiillee nageenyi irraa jiraatu ህዝቡን ሲያስተምር የነበረው uummata yookiin immoo hawaasa kan isaan barsiisaa turanii ያ ቀውም ዕቡዱላህ ማ ለኩም ምን ኢላሂን ገይሩህ ወዳጆቼ ሆይ ወገኖቼ ሆይ አላህን ብቻ በብቸኝነት ተገዙ ከሱ ውጪ ሌላ አምላክ የላችሁምና በማለት ነው ያስተማሩ። firoota koo lammiiwwan koo rabbi qofaaf bitamaa malee rabbiin alatti rabbi kan biraan hin jiru jedhanii barsiisaa turani jedhu. እኛ የምናስተምረው nutis kan nuyi barsiisnu የራሳችን ትምህርት የራሳችን ፍልስፍና ሳይሆን barumsa mataa keenyaa yookiin immoo mataa keenyaan filsifinnaa yookiin filosoofii uumne osoo hin taane አላሁ ኃያሉ አምላካችን ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢያትን ያስተማረውን ነው። rabbi tokkicha isa hundumaa danda'uu isa raajonni barsiisaan turan sanadha jedhu. ነብዩ ኢየሱስም ዐለይሂ ሰላም
Raajin Iyesuusis nageenyi Rabbi irraa jiraatu አምላክ ሳይሆን Waaqayyoon osoo uumaa osoo hin taane እሱ ራሱ አምላክ ያለው አካል inniyyuu Rabbiin qaama qabudha jedhu. የአላህ መልእክተኛና የማርያም ልጅ ነበር። Ergamaa Rabbii fi mucaa Maariyaamiiti jedhu. እሱም የተላከው ለኢትዮጵያውያን ሳይሆን ለእስራኤላውያን ነው። Innumtiyyuu kan inni ergameef uummata Itoophiyaaf osoo hin taane saba Israa'eliif jedhu. ይሄን ስላችሁ ከራሴ ሳይሆን Yeroon kana isiniin jedhu mataa koorraa yookiin immoo ofii koorraa ka'ee osoo hin taane የመጽሐፍ ቅዱስና የቁርአንን አስተምሮት ላይ ቆመ ነው። macaafa qulqulluu fi barumsa quraanaarra dhaabadheenii jedhu. አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ስለ ነቢዩ ኢየሱስ ሲያስተምረን Rabbii waa'ee Iyesuusiin gaafa nu barsiisu Rabbi guddaan jedhu. በቁርአኑ ስብሓንሁ ወተዓላ Quraan irratti akkuma jedhanii ወረሱለን ኢላ በኒ እስራኤል ወደ እስራኤላውያን የተላከው ነቢይ gara saba Israa'elitti raajii ergamedha jedhu. ይህ ብቻ ሳይሆን Kana qofaa osoo hin taane እሱም ሲያስተምር ነበረ inni yeroo barsiisaa turetti እኔ የአላህ ባሪያና የአላህ መልእክተኛ ነኝ እንጂ ani ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbiiti jedhe malee አምላክ ነኝ ብለው አንድም ቀን በአንድም መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስም አላስተማረም። ani Rabbidha jedhee guyyaa tokkollee ragaa macaafa qulqulluutiin illee guyyaa tokko hin barsiifne jedhu. Subhaanallah. ኃያሉ አምላካችን ሱብሓነሁ ወተዓላ Rabbi hundaa danda'u Rabbi guddaan jedhu. በብዙ በቁርአን አያዎች boqonnaa quraana irratti jedhu. እሱም ብቻ በብቸኝነት እንድንገዛ አስተምሮናል። Isa qofaa fi akka bulluuf akka sagannu nu barsiiseera jedhu. ነቢዩ ኢየሱስ ዓለይሂ ሰላም Raajiin Iyesuus nageenyi Rabbii irra jiraatu jedhu. የአላህ ባሪያና የአላህ መልእክተኛ እንጂ Gabricha Rabbii fi ergamaa Rabbiiti malee jedhu. አምላክ አይደለም። Rabbi mitii isiniin jechaa jiru. የሰው ልጆች ሆይ Yaa ijoollee namootaa, yaa ilmaan namootaa, ወገኖቼ ሆይ yaa firoota koo, ወዳጆቼ ሆይ yaa lammiiwwan koo, ኃያሉ አምላካችን ስብሓነሁ ወተዓላ ወደ ሰላም ጎዳና ወደ ነቢያት መንገድ ወደ እስልምና ይጠራቸዋል። Rabbi guddaan inni teessoo isaarra jiru karaa raajotaa, karaa isa sirrii ta'etti isin waameera jedhu. Subhaanallah. እስልምና Islaamummaan የነቢያት ሃይማኖት ናት። amantii raajotaati. የአዳም ሃይማኖት ናት። Amantii Addaami. የእናታችን የሔዋን ሃይማኖት ናት። Amantii harmee keenyaa Yohaaniiti. እንዲሁም Akkasumallee የአብርሃም ሃይማኖት ናት። amantii Abrahaamii. የሙሴ ሃይማኖት ናት። Amantii Museeti. አብርሃምም Abrahaamis ለኃያሉ አምላክ ለአላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ታዛዥ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታ ያስተምረናል። Rabbi guddaa fi Rabbi humna qabuuf akka bitamaa turee nu barsiiseera. በአላህ አንድነት ያመነ ሰው Tokkummaa Rabbiitti namni amane ከሱ ውጪ ሌላ አምላክ በሰማይም በምድርም የለም ብለው ያመነና በአፉ የመሰከረ isa malee waaqarrattis lafarrattis waaqni biraan akka hin jiraanne beekee namni afaan isaatiinis dhugaa ba'ee ገነትን ይወርሳል እንጂ አይጠፋም። jireenya bara baraas in qabaata malee inni hin badu. የዘላለም ሕይወት ወይም የጀነት ሃይማኖት
jireenyi bara baraa yookiin immoo jannanni በእስልምና እንጂ በሌላ ሃይማኖት በፍጹም አይገኝም። islaamummaadhaan malee amantii kan biraa tokkoon illee hin argamu isiniin jedhu. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ከእስልምና ውጪ ሌላ ሃይማኖትን የፈለገ ሰው amantii islaamummaan alatti namni amantii kan biraa barbaade ፈጽሞ ከሱ አይቀበልም ይላል። tasumaa raawwatee irraa hin fudhatamu yookiin hin qeebalamu jedhu. ኃያሉ አምላካችን ሱብሓነሁ ወተዓላ rabbi guddaan teessoo isaarra jiru jedhu. ሁሉም ቻይ የሆነው hundaa danda'a kan ta'e ብቸኛው የሆነው qobaasaa kan jiraatu ቢጤና አምሳያው የሌለው አምላክ ixxeef madaalliin waa rabbiin hin qabne ብቸኛው አምላክ ነው እንጂ qofaasaa rabbidha malee ከሱ ጋር ሌላ አምላክ መንፈስ ቅዱስም ወልድም የሉም። waa rabbi isa malee afuurrii qulqulluun kan biraanillee rabbi kan biraan tokkollee isa malee hin jiru jedhu. በእርሱ ካመን isatti yoo amanne በአላህ አንድነት አምነን መልካምን ስራ ከሰራን rabbi tokkichatti amannee hojii gaggaarii yoo hojjenne jedhu. ጀነትን ያለምንም ጥርጣሬ እንገባለን። jannata yookiin immoo jireenya bara baraa shakkii tokko malee hin seenna yookiin hin galla jedhu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا እነዛ በአላህ አንድነት ያመኑትን እንዲሁም መልካምን ስራ የሰሩትን ጀነቱል ፊርደውስ ወይም ታላቋ ብርቅዬ ምርጥዬ ቦታ የነሱ ማረፊያ ናት ይላል አላህ በቁርአኑ ሱብሓነሁ ወተዓላ። rabbi tokkichatti kan amanee fi hojii kan gaarii kan hojjete namni kamiyyuu jannata keessaa jannata guddaa fi jannata iddoo gaarii kan qabutti ni galu yookiin immoo hin seenu jedhu akkas jedhee dubbatu ustaas. hundumti keenya ዘላለም ህይወትን ከፈለግን jireenya bara baraa yookiin jannata yoo barbaanne እዚች ምድርም ሰላምን ከፈለግ lafa kanarratti illee nagaa yoo barbaanne ወደ ሰላም ጎዳና ወደ እስላም መምጣት አለብን። gara iddoo nagaan jiru gara islaamummaa dhufuu qabna jedhu. ወደ እስላም ወደ ሰላም ጎዳና ያልመጣ ሰው gara islaamummaa gara isa nagaan jiruutti kan hin dhufne በፍጹም ሰላምን ሊያገኝ አይችልም። tasumaa nagaa argachuu hin danda'u jedha. ኢስላም ብለው ማለት nagaa islaamummaa jechuuni ለአላህ ለኃያሉ አምላክ ለአንዱ ፈጣሪ ራስህን አሳልፈህ በመስጣት የሚገኝ ሰላም ነው። rabbi humna qabuu fi rabbi qixxee hin qabne rabbi tokkichaaf bitamanii isaaf jiraachuudha jedhu. ስለዚህ kanaaf ወደ ሰላም መንገድ ወደ እውነተኛው መንገድ ወደ እስልምና ተመለሱ። gara karaa dhugaatti gara jireenya dhugaatti gara islaamummaatti deebi'aa isiniin jedhu. ሁላችንም ሰላም እንፈልጋለን። hundumti keenya nagaa barbaanna jedhu. ሰላምን ማይፈልግ ማንም አንድም የለም። nagaa namni hin barbaanne tokkollee raawwatee hin jiru jedhu. ስለዚህ ሰላምን ከፈለግን እስልምናን መፈለግ አለብን። kanaaf nagaa yoo barbaanne islaamummaa barbaaduu qabna jedhu. እስልምና የተጀመረው islaamummaan kan inni jalqabe jedhu በነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይሆን raajii muhammadiin nageenyi rabbii fi raamanni rabbii irraa jiraatu isaaniin osoo hin taane በአባታችን አዳም ዐለይሂ ሰላም abbaa keenyaa addaam irratti jalqabe jedhu. እርሱም የተፈጠረበት ሃይማኖት እስልምና ነበር። isaanis amantii isaan irratti uumamanii islaamummaa ture isiniin jedhu. ሁላችንም የተፈጠርንበት ሃይማኖት እስልምናና እስልምና ብቻ ናት። hundi keenya iyyuu amantiin nu irratti uumamne islaamummaaf islaamummaa qofaadha isiniin jedhu. እስልምና islaamummaan ለአንድ ሀገር ወይም ለአንድ መንደር የተላከውና የመጣ ሃይማኖት ሳይሆን
biyya tokkoo fi yookiin immoo mandara tokkoo fi yookiin immoo gooxii tokkoo fi kan ergame osoo hin taane ለዓለም ሙሉ በሙሉ የተላከው ወይም የተሰጠው ሃይማኖት ነበር። addunyaa hundumaa fi amantii ergame yookiin immoo amantii kennamedha jedhu. የመጨረሻውና የመደምደሚያ ነቢያችንም ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይሂ ሙሐመድም Raajiin keenya inni dhumaa fi inni xumuraa raajiin keenya Muhammad nageenyii fi raamanni rabbii isaanirra haa jiraatu. የተላኩት ለዓለም እንጂ ለአረብ አይደለም። Kan isaanii ergamanii addunyaadhaaf malee araba qofaaf miti jedhu. ቢላል ብን ረባህ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ ቢላል ብን ረባህ አላህ መልካምን ስራ ይውደደውና Al tokko jechaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al tokko jechaa jiru. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah rabbiin isiniif barakachiisu baay'ee das nama jedha namatti toltullee rabbiin beekumsa irratti isiniif dabalu MashaAllah. Obboleettii keenya kan dhiigaa maqaan kee namaan galu Hammahamidha. Mahedha yookaan immoo obboleettii maqaan kee maalidha? Obboleettiin dhiiradha. Dhiira. La ilaha illallah. Akhiru zamanii kokora kuno. Ishi maqaan kee maalidha? Maqaan kee akkuma asirratti argamu kana Abboo kanatti maal jedhin su'aama maqaa keessatti sirriinatti miti yookaan dabsiitu uummata himadhu. Dhiira durbatti fakkaatu siin jedhu wantitti tola. Kun nama dubbifamu waan ta'eedhaaf. dura gaafii qaba kaa maqaa sittin hima. Maaliinan si waamee siin haasaa jechuu kooti baran. Maqaa akkuma porfaayilii irra jiru kanatti siif galaa dubbisuu hin dandeettaa gaafii an qabu keessaa tokko. Maal jedhe? Ishi maqaa kee maal askitaati? Maqaa akkuma asuma irratti jiru dubbata waan ta'eef. Maqaa isaa nutti himu tanaa hin dubbisiin bakka lallaba keenyatti humnaan of ibsee. Ilaan natti hin dallanii waan fedhe jedheen su'aama natti hin dallanii. Lallaba wantuma amantaati waan ta'eef wantuma amantaan isin gaafadhee yookaan waan sirrii yoo ta'e isinitti deebuu barbaadeeti kaamaa amantaa kana keessatti nama waan tokko doongoraa tokko sirreessuuf haasaa hartanii mitiire. Lakki jalqaba maqaa kee sirreessinee itti aansuudhaan siin sirreessina. أحمد ويا لبيك شدد عليه والله شدد عليه طيب أنا أما مقاك وام في الجلس وامي بودا تندلنتو لميكيا Maamusheedha. tokko fanamni maamushe ay maame akkasitti ni manture okay maame maal jette Gaafii an qabu sagalee keessaa amantii jiraachuu jedhaa turte. Okay, kanaafuu isiniin jedhee bari waan tokko badhee jijjiiradhaa mitiire. Okay. Jechuun kan keenya keessaa si dhibe moo keessan keessaa si dhibe? Na dhibe hin jenne waa isin gaafadhee qayyarachuu barbaadee jedhe. Okay, keessan keessaa amantiin keessa hin dhibne? Na dhibne kaa'ee keessan keessaa waan ta'e wayii dhagee. Jechuun keessan keessaa si hin dhibne amantiin keessan dhugaa jettee beekte jechuudha? Dhugama jedhee beekee beekta amma keessan keessa waa argee. Kottu amma olii galle akkas jedhe siluma yeroo dhuftu gaafiin qaba amantii keessan irraa malee amantii jirachuun dhufe gaafeettu ani nama barate akkasitti deemtu si wajjin deemee deebii koo fudhadhee deebi'a sii galee amma deebii koo fudhadheera amma ati gowwoomsitee dhuftee akkasiin dhuftee gaafii gaafachuudhaaf. Anyways gaafadhu gaafii kee garuu akkasitti hin deemin yeroo kamiyyuu taana. Okay bakka ani kan jedhu keessaa. Gaafii an qabu karaan jeennata islaamaadha. Islaama hoo islaamummaa qabatanii jeennatan galanii jedhanii akkamiin akkas ta'uu danda'e?
Maali kun beekamaadha erga silaatti lallabaa si lallabaa jiranii kun mul'atee jira. Islaamummaa malee namnitu islaaman qabatiin jannatan seenu. Walaa tamuutunna illaa waantum muslimuun jira rabbi suuraa maayidaa keessatti. Akka hiduutanii natti hin dhufneedha. Islaama taatan malee yoo duute dha maaltu jira adaaba laalessaatu jira jechuusaati. Adaaba laalessaatu jira namni islaamatu hin ta'in du'ee dhufe laa shakkaa shakkii tokkollee hin qabu.